Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii guyyaa kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya qophii keenyaarraa oduu addaatiin jalqabna. Oduu keenya guyyaa kana jalqabaatiin Shawaa Kaabaa Kuyyuutti aannan lagatti dhangalaasaniitu jiru. Maaliif dhangalaasan, sababa maaliitii fi eenyu fa'i kan dhangalaase, yoom immoo dhangalaasan kan jedhu odeeffannoo bal'aa fi waan ajaa'ibsiisaa kana kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa kiristiyaanummaa gara biraa kan isin biraan geenyu ammoo markaba Waaqayyoo yookaan doonii Waaqayyoo kan jedhu sagalee Waaqayyoo wajjin kan wal qabate ergaa kiristiyaanni tokko beekuu fi hubachuu qabuuf waan baay'ee irraa baratu kan isin biraan geenyu ni ta'a. Xumura qophii keenya irratti immoo daawwattoota keenya faarfannaa baay'ee jaallattanii fi faarfataa isin baay'ee jaallattan kan isin biraan geenyu ni ta'a. Faarfataan kun eenyu? Hamma xumura qophii keenyaatti yoon wajjin turtan qophii kanarraa ni hirmaattu. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isinii dhufu gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaaf biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hundumaa dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Yaada keessan koomentii irratti nuu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe, like, share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqaba irratti ergaa macaafa qulqulluu fi barumsa guddaa irraa argattan markaba Waaqayyoo jedhu isin biraan geenya. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Ati muka ta'urraa markaba tolchi, keessa isaatti kutaa baasi, keessaa fi duubaanis leelee lafa keessaa argamuun duuchi. Markaba kanaan namoonni muraasi, kana jechuun lubbuun 8 bishaan keessaa oolan. Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 20 lakkoofsa 21. Markabni kun yaada Waaqayyoo irraa kan maddee fi namni tokko illee yaada isaa keessaa kan hin qabne akka ta'e ni hubanna. Bidiruun kun hiikni isaa inni gadi fagoon gama tokkoon foon Yesuus bakka kan bu'u yommuu ta'u, tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 20-21 irraa akka arginutti jechuudha. Roga biraatiin immoo dhagna isaa ishee taate waldaa kiristiyaanaa bakka bu'a. Tokkoffaa Qorontos 12:12 dubbifadha. Kaayyoon hojii markaba kanaa Waaqayyo wajjin gaafa hojjannu eebba argamu yommuu ta'u, inni karaa biraan ammoo markabichatti seenuudha. Nohi Waaqayyoof abboomamuudhaan dhaloota manca'e keessaa Waaqayyoof addaan yommuu ba'u, markabichatti seenuudhaan immoo dheekamsa jalaa soole. Tokkoffaa Phexros 3:20 irraa dubbifadha. Akkasumas dhagna Kiristoos ishee taate waldaa kiristaanaaf rakkachuu keessaa qooda qabaachuudhaan dhaloota keessaa Waaqayyoof addaan baana. Muka ta'urraa gosi mukaa markabichi irraa hojjetame Siyaapires kan ta'e yookaan immoo Reesinoos kan jedhamudha. Sanyiin isaa muka bishaan badiisaa galchuu hin dandeenyedha. Mukti kun namummaa Kiristoos bakka bu'a. Kana gaafa jennu karaa lamaan ilaalla. Gama tokkoon Yesuus dhagna isaa ittiin dhalateerraa namummaa argame yommuu ta'u, kana jechuunis kan cubbuu Addaam ofitti hin fudhanne jechuudha.
Gadameessa keessatti cubbamtummaan Maariyaam irraa gara Yesuusitti akka hin darbineef isheen humna abbaatiin golgamte. Ergamichi immoo hafuura qulqulluun sirraa hin bu'aa, humni abbaas golbooba. Kanaaf mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhameen waamama. Luqaas 11:35. Kanaaf Yesuus qulqulluudha. Inni kan biraan immoo dhagna Yesuus kan du'i galuu hin dandeenye fi du'a mo'ee ka'uusaa mul'isa. Hojii Ergamootaa boqonnaa 2:24. Haphee. Kakuu moofaa keessatti hapheen haguuguudhaaf yookiin duuchuudhaaf qaawwaa irratti kan maxxanfamudha. Lewwota 4:5. Kun kan agarsiisu dhiifamuu fi furamuu cubbuu dhiigaa fi foon Yesuusiin wal duraa duubaan bakka bu'a. Ibroota 9:21. Haphee karaa keessaa dibamu. Kun Nohii fi uumama markabicha keessaaf nagaa kenna. Kana jechuun qaawwa jiru hundumaa cufuudhaan uumama sanaaf nagaa kennaa jechuudha. Hapheen nuyi jennu kun leelee isa jedhuun macaafa qulqulluu keessatti bakka bu'eera. Dhiigni Kiristoos isa hafuura bara baraatiin aarsaa mudaa hin qabne godhee ofii isaa Waaqayyoof dhiyeesse immoo isin hojii isaa du'atti geessu dhiiftanii Waaqayyo isa jiraataadhaaf hojjettoota akka taataniif hammam guddaa caalchisee yaada garaa keessanii haa qulqulleessu ree jedha. Ibroota 9:14. Dhiigichatti guutummaatti yommuu amannu waa'ee cubbuu keenya yaaduu dhiifnee qajeelummaa Waaqayyootti gammanna. Kun immoo nagaa keessa keenyatti dhangalaasa. Haphee karaa alaa dibamu. Inni kun immoo waa'een fayyina Kiristoos keessa keenya isa Waaqayyoon gammachiisuuti. Kana jechuun fayyinni keenya dhimma Waaqayyootii jechuudha. Waaqayyo ala markaba sanaa yommuu ilaalu ooluu uumama markaba sana keessa jiraniif gammachuun isaa guddaa ta'a. Halleluuyaa! Dhiiga nuuf dhangala'eessanaan Waaqayyo biratti nagaa qabaannee otuma jirruu isumaan immoo dheekamsa jalaa oolleerra. Roomee 5:9. Ati markabicha yommuu tolchitu dheerina isaa dhundhuma 300, bal'ina isaa dhundhuma 50, raanolee isaa yookaan asiinolee isaa dhundhuma 30 godhi. Bantii markabichaas dhundhuma 1 irraa ol kaasii hojjedhu. Cinaacha isaa irraan balbala itti baasi. Irraanolee isaas iddoo 3tti kuti. Iddoo isa jalaa, isa gidduu fi isa irra keessaatti gargar hiri. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15-16. Lakkoofsi ijaarsa markaba kanaa keessatti fayyadame 3 fi 5dha. Lakkoofsi 3 lakkoofsa 3 tokkummaa ibsudha. Akkasumas nama ta'uu Yesuus Kiristoos mul'isa. Maatiyos 28:19. Lakkoofsi kun lamman Waaqayyo foon sanyii dhala namaa akka uffate mul'isa. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkootti hin galle of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Filiphisiiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 6. Kutaa isa irra keessaa. Inni kun gara samiitti olaana. Kun kan agarsiisu gara guutummaa Waaqayyummaatti guddifachuudhaaf mul'ata Waaqayyoon biraa dhufe qofa akka ta'e ni mul'isa. Kutaa kana keessatti ifa Waaqarraa qofatu ifa. Hojii Ergamootaa 26:13-19. Cinaacha markabichaa yookiin isa gidduu. Karaa cinaacha markabichaan alatti namni tokko seenuu hin danda'u. Kun kan bakka bu'u Yesuus Kiristoos hoolaa Faasikaa keenya isa ittiin gara teessoo araara Waaqayyootti dhiyaannedha. Nuyi hundumti keenya karaa isaa Waaqayyo Abbaatti naqamnee guutummaa Waaqayyummaatiin guutamuu ni dandeenya. Karaa seensaa Yesuus Kiristoos qofaan jechuudha. Kutaa isa jalaa. Kutaan markabichaa keessa jiran keessaa isa 3 keessaa kutaa inni jalaa isa tokkodha. 3 tokkummaa Waaqayyoos ni mul'isa. Kutaan inni kun hafuura qulqulluu bakka bu'a. Sababni isaa hafuurri gara ilma Waaqayyootti nu fida. Ilmi immoo gara abbaatti nu fida. FB ulee Waaqayyoo jedhurraa fudhanne. Gooftaan isin haa eebbisu. Gara odeessa keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuutti aannan lagatti dhangalaasan. Suuraan kun ergaa sooshaal miidiyaa irratti qoodamuu jalqabee gaaffii namoota hedduu ta'aa tureera. Suuraan kun akka mul'isutti ta'iin kun kan raawwatame godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuu Riqichaa Laga Daayyii jedhamu irratti. Akka BBC'n maxxansetti dhimma kanarratti kan gaafatan
Bulchaa itti aanaa kuuyyuu fi qindeessaa garee qulqullina aannanii to'achuuf hundaa'e kan ta'an Obbo Girmaa Yilmaa gochi kun tarkaanfii daldaltoota aannanii seeraan alaa irratti fudhatamedha jedhan. Akka BBC'n gabaasetti dhaabbileen aannan qonnaan bulaa irraa bitan kun irra deddeebiidhaan mariisifamanii kan turan yoo ta'u, garuu rakkoo isaanii furuu fi dogoggora isaanii sirreeffachuu akka dadhaban himu. Garuu kan sirreesses hin jiru jedhu. Tokkoffaa aannanitti bishaan hanga harka 29 ta'uu itti naquudhaan akka argamanis ni himu. Dhaabbileen daldala aannanii irratti bobba'an kunneen erga aannan qonnaan bulaa irraa bitaniin booda aannan sanatti bishaan dabaluudhaan gabaaf kan dhiyeessan akka ta'e himaniiru. Akeekkachiisa kenname kanneen hojiitti hin hiikne gara dhaabbilee 4 kan ta'an irratti tarkaanfiin marsaa duraa kun fudhatamuu himaniiru. Kanaanis aannan dhaabbilee kunneen bitan dhangalaasuun akka dhabamsiifamu akka ta'es dubbataniiru. Aannan kana lafatti dhangalaasuu caalaatti tajaajila biraatiif akka oolu maaliif hin taasifamne gaaffiin jedhu isaaniif kan dhiyaate Obbo Girmaan akkas jechuun deebisan. Tarkaanfiin kun kan fudhatame akkaataa seerrii fi qajeelfamni nu eeyyamuunidha. Qajeelfamni aannan qulqullina hin qabne irratti tarkaanfii dhabamsiisuu akka fudhatamu nuuf eeyyama. Aannan qulqullina isaa hin eegne kana qaama biraatiif dabarsinee kennuu hin dandeenyu jedhaniiru. Tarkaanfiin seera kabachiisuu daldala aannanii irratti fudhatame kun marsaa duraatiif akka ta'e fuula durattis cimee akka itti fufuu himaniiru Obbo Girmaan. Dhaabbilee daldala aannanii irratti bobba'anii fi kanneen tarkaanfii kanaan aannan jalaa dhabamsiifame sababa to'annoo seera jalaa oolan jedhameef dubbisuu akka hin dandeenye BBC'n himetu jira. Dhimma to'atamuu daldaltoota kanarratti odeeffannoo gaafachuuf qajeelcha poolisii magaalaa Garba Gurraachaa gaafannus odeeffannoon nuyi arganne hin jiru jechuun BBC'n maxxanseetu jira. Daawwattoota keenyaa kanatti aansinee mee faarfannaa jaallattan kanaa fi gara argama waaqayyootti gara hafuura waaqayyootti faarsaa nu butu kanaan wal wajjin waaqeffannee walitti adeemnu.
kabajamii abbaa harka kan ol fuudhaa galata sinirra barbaadamu jiru kabajamii abbaa harka keessan ergaasa Yesuusiif kabajamii abbaa akkasiinu asii malanseene teessoona bifuutee irraa teessistee kan tasan dhabamne ulaagaa rakkistuu na tarkaanfachistee yeeshaanu yoo ta'u beekamu dhiina koo wantuuna yaadu sadarkaa koo turtee tokkicha koo Yesuus Yesuus olaantummaa kan keeti faarfadha dhugaadha guubaana fuutete olaanati taako olaantummaa kan keeti sin faarfadha dhugaadha guubaana fuutete. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin nu yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti yoo nu barreessitan nu dhaqqaba. Saatota muraasa booddee odeeffannoo gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.